Uummanni Itoophiyaa durirraa eegaluun meeshaalee aadaa hojiiwwan ogummaa harkaan hojjechuun itti fayyadamaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa as ga'eera. Bu'uura kanaan qindeessummaa Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinneen hojiiwwan ogummaa harkaan hojjetaman agarsiisaaf dhiyaataniiru. Agarsiisni qophaa'es jiraattonni magaalittii hojiiwwan ogummaa harkaa baay'inaan oomishuun akka itti fayyadaman taasisuun karoora Itoophiyaan haa oomishtuu milkeessuuf hojjetamaa kan jirudha jedhan hooggantuun itti aantuu Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinnee Aadde Lubaabaa Jamal. Ogummaa xabboo yookaan beekumsa xabbootti hawaasni keenya dhimma bahuu akka qabu yeroodhaa gara yerootti itti hojjetaa jira. Amma immoo akka mootummaattis initiatiivii qabame keessaa fakkeenyaaf Itoophiyaan haa oomishtu kan jedhu hin jiraamtire initiatiivii sana dhugoomsuu fi hojiiwwan harkaa biyya keessatti hojjetaman kuniin sirriitti hojiirra ooluu qabutti fayyadamuu qabna. Gaafa gabaan uumamu namni tokko kan ofii oomishee itti fayyadamu caalaa galiin irraa argadha jedhee waan yaaduuf galii sana akka guddifatuuf gabaa uumuu danda'udha. Hojiiwwan ogummaa harkaan hojjetaman aadaa fi eenyummaa jiruuf jireenya keenyaa kan mul'isu waan ta'eef sirnaan beekuun itti fayyadamuun barbaachisaa ta'us Aadde Lubaabaan himaniiru. Beekumsa xabboo sana fayyadamne meeshaa mana keessaa ofii oomishannee jiraataa turre, uffata keenya ofii hojjetannee jiraataa turre. Ogummaan dur qabnu suni har'a itti fufuu qaba. Oomisha biyya alaa irratti hundaa'uu hin qabnu, kan keenya irratti hundaa'uu qabna, kan keenya biyya alaafillee kan keenya dhiyeessuu qabna yaada jedhu qabanneeti itti fayyadamuu qabna. Agarsiisni qophaa'e meeshaalee ogummaa harkaa beeksisuun dabalataan walitti hidhaminsa gabaa uumuun lammiileen dinagdeen akka fayyadamanii fi gumaacha guddaa qaba kan jedhan ammoo Biiroo Aadaa fi Aartii magaalaa Finfinneetti Daayirekteera Misoomaa Qabeenyaa Sona Aadaa fi Aartii Aadde Adaanechi Kaasaati. ምርት ብቻ አይደሉም እያንዳንዱ ቁስ meeshummaa irra kan darbe aadaa fi eenyummaa jiruuf jireenya uummata biyyattii kan mul'isanidha. Meeshaalee manaa dabalatee uffanni gosa garaagaraa ogummaa harkaan hojjetaman agarsiisa kana irratti dhiyaataniiru. Kunis carraa gabaa uumuun dinagdeen fayyadamaa kan taasisudha. Dabalataanis gara fuulduraatti haala mijataa ni uuma. Fayyadamtoonnis haala salphaan bitachuun fayyadamaa ta'uu jechuudha. Hojii ogummaa harkaa irratti bobba'anii hojjechuun aadaa, duudhaa fi eenyummaa isaanii mul'isuun dabalataan dinagdeen fayyadamaa ta'aa jiraachuu namoonni hojii ogummaa harkaa hojjetan AMN Plus dubbisee dhugoomaniiru. Agarsiisni qophaa'es namoonni meeshaalee kanneen akka beekanii fi walitti hidhaminsa gabaa uumuu keessatti gumaacha qabaa jedhaniiru. አውደሪው በጣም ጥሩ ነው። Agarsiisni kun baay'ee gaariidha. Namoonni waan hin beekne kan ittiin beekan taasisa. Walitti hidhaminsa gabaa uumuun carraa gabaa akka argannuuf nu gargaara. Dizaayinii nuti hin beeknes kan ittiin beeknuuf carraa kan nuuf uumaa jirudha. ከማህበረሰቡ ጋር እንዲያገናኘን ይረዳናል። uummata waliin akka wal agarruuf carraa nuuf uumeera. Kunis oomisha keenya akka beeksisnuu fi carraa gabaa akka argannuuf nu gargaara. Kanaaf agarsiisni akkanaa cimee osoo itti fufee gaariidhaan jedha. Ispoortiiwwan አሉ kanneen akka korojoo, qabattoof kanneen biroo hedduu argisiisaaf fideera. Kunis carraa gabaa naaf uumeera.